بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردتو تجانا عائشة وروتو بكم نغرتني فيا كسني وروني سلام تدي سندن دندس عائشة ماركة فوني سنين جدا وندما كسني ونجيني ربي سنبرا أجراتو أولا النبي الصلوات وسنكتنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بين بركاتني فاقول إن شاء الله على اللي فيديو قواد تكسني قواد تورتين كسني وجيناته وروني حارا قرشاني القناة baganagaan dhuftanii isiniin jedhaa warri dura jirtan like comment gochuudhaan warri haaraa dhuftan immoo subscribe gochuudhaan maatii kee dabalamaa isiniin jedhaa turtiin keessan wajjin haa ta'u. Egaa kaasira ananii moozaa ittiin dalaguudhaaf moozii irraa qunceenis qopheessee jira isinumatti mul'isuudhaaf bifa kana moozii eegasiin barbaachisu 4 yookiin 3 yoo qopheeffattanii aanan burcuqqoo 2 qopheessitanii jechuudha. Moozii isinitti fayyadamtan kan irraa qunceensan achi deebistanii kan isinitti fayyadamtan ammoo kan irraa qunceensan jechuudha. Haala kanaan kukkuttanii jechuudha. Yoo feetan akkasitti illee yoo kukkutinis maashina keessa buusuu ni dandeessanii. Egaa kan bifa kanaan maashina qopheessee jira. Aanan itti buusaa aanan ammoo aanan kun qorraa ta'uu qaba jechuudha. Aanan ho'aa miti. Aanan firiizaa keessa ture ta'uu qaba jechuudha. Firiizaa isa sirri baradoo godhu sanis yoo ta'u baate tallaaja jechuudha. Sadarkaa gadaana sanii yoo barbaadan taljiillee itti dabaluu dandeettani. Taljiin baradoo hojjatti qorrisiifamu san jechuudha. Yeroo isatti dabalan hedduu yabbataa yeroo hedduu aslanii taljiidhaan dalagamaayyuu garuu nama taljiidhaa taljiin barbaannu xiqqoo yeroo nu qorra. Haala kanaan moozii gara aananiititti dabaltanii jechuudha. Daqiiqaa muraasaaf maashina kana ni maashina rukuttanii jechuudha. Daqiiqaa muraasaaf jechuudha. Maaliif sirriitti illee daakaa yoo ooltanii daangaa darbeetti isin jalaa bada. Daqiiqaa muraasaaf jechuudha. Kun madaa kee keessa jira. Haala kanaan eega daattanii keessatanii burcuqqoo haga isin barbaachisu fidattanii jechuudha. Itti buuftanii kunoo hedduu eebbuudha. Hedduu namatti tola jechuudha. Akkasuma sukkaara isin barbaachisu sukkaara badan ittiin dabalinaa mooziinuu sukkaara qabdi waan ta'eef jechuudha. Akkuma sukkaaratti godhaniiti itti mi'aa'a. Haala kanaan qopheeffannee isinis akkanatti akka qopheeffattan abdii qaba. Gubbaa isaarratti moozii kukkuttanii keessa buusaa. Agara isaa keessas buusaa afaan isaa irrattis ittiin tolchaa isiniin jedha. Kana fakkaataa viidiyoon kee har'aa yoo isinitti tole subscribe like comment gochuun dagatinaa. Haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. لك الحمد ربي أرجو مكيدني نبدا أبتديني رحمتك ديني بسم الله مك ربي تنجل كمنا الرحمن الرحيم تلزا برفانا ونوجن ربي نبقر قارفنا الحمد لله قلت قلفنا إني نبقر قرانتا كمال ددمنا ربي تبقنا وسواس شيطاني نبدا أبتديني رحمتك ديني